Oromoo TV. Oromoo TV. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaatii fi daawwattoota Oromoo TV kabajamoo. Kanatti aansinee miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo ka durii tokko wajjin haasa'u goona isinii dhiyeessina. Kanaafis ka sababaan ta'e miseensonni durii ka haala adda addaatiin biyya alaatti bayan ammaan tana hariiroo guddoo tokko uumatanii akkaataa itti wal quba qabaatan irratti gurmuu ijaarutti dhageenye. Kanaaf nus isaan dubbifne. Hello. Hayyee. Mee dura maqaa keetii fi maqaa gurmuu keessanii nu himi. Tole hayyee gaa dura obbo Said Maamatalii gaafii fi deebii kana maqaa TV Oromoo Minisoottaatiin nuuf dhiyeessuu keetiif galatoomaan isinii jaani maqaan kiyyaa Billoo Garbii naan jaanii. Yeroo ammaa kana keessatti akkuma isin jettanii gurmuu tokko ijaarree sochii garaagaraa biyya alaa kana keessatti godhaa jirra. Gurmuun keenya kuni gurmuu miseensota woboo biyya ambaa jaama. Gurmuu miseensota woboo biyya ambaa jechuun duraan miseensota woboo turan ka amma biyya alaa keessa jiran jechuudha. Gurmuu miseensota woboo jechuun gurmuu akkuma isin jettan kana jechuudha. Akkuma seera addunyaattu miseensonni waraana keessa turan kan dirqama adda addaa irra turanii luubooman akkasuma kan qaamaa irratanii waraana keessaa haala adda addaatiin bahan biyyoota mootummaa qabu keessatti illee ijaaramanii kunuunsa garaagaraa mootummaallee gootii fi akkasuma immoo isaaniillee deebi'anii bifa ogummaa isaan qabaniin biyya isaanii tajaajilanii recreation garaagaraa banatanii maqaa adda addaatiin NGO garaagaraa dhaabbanii biyya isaanii tajaajila kennanii jechuudha. Eegas dirree lolaarraa deebi'an jechuudha. Kanaaf ammoo nuti akka hiree ta'ee biyyi teenya waan hin bilisoominiif miseensonni biyya alaa jiran kanneen qaamaa irratan ni qabsoo kanarraa adda bahan kanneen mana hidhaa yeroo dheeraa turanii hidhaa diinaa san keessaa bahan kanneen bifuma waliigalaatiin haala adda addaatiin qabsoo Oromoo kan yeroo dheeraa deemaa jiru kana keessaa gargar bahanii akka hiree ta'anii du'arraa biyya alaa kana keessatti biyya addunyaa garaagaraa keessatti faca'anii jiranii jechuudha. Kanaaf gartee nuti har'a bakka jirru walitti qabamnee wal barbaannee walitti dhufnee waan kaleessa keessa dabarrellee yaadannee jaallan kaleessa dhiifnee bifa adda addaatiin osoo hin jaalatin murtiin kan manaa baaneef illeen if wareeynee Oromiyaa bilisoomsuudha jennee manaa baanee turre akka hiree tahee ammoo du'a sanarraa hafnee hambaa jaallan qabsoo kan wareegamanii taanee lubbuudhaan jirraa jechuudha. Kanaaf jaallan nu biraa kufan sunis dhaamsa nu dhaaman qabanii nutis waan ijaan agarre qabnaa waan keessa dabarre qabnaa akkasuma immoo har'a cinaan qaama keenyaa hiruma sanirra hamaadhaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gaggeessaa jiranii. Kanaaf jaallan sana bira bifa jirruun akka miseensa dhaaba adda bilisummaa Oromootti walitti qabamnee ijaaramnee gurmuu taanee jiraannee jiruu bira kunnee akkasuma jaallan keenya kan biraa dhufne sana gargaaru maaliin akka bira dhaabbachuu barbaachisu waan silaa asii godhuu dandeenyu hunda godhuudhaa fi ijaaramaa jirra jechuudha. Amma walumaa galatti dhugaadhaa haalli qabsoo mijaa'uu dhabaan ta'e yookaan qaama hir'innaan ta'e yookaan haaluma adda addaatiin raggada mootummaallee ta'u namoonni biyya alaa baatan waraana waboo ka turtan biyya addunyaa keessatti faffacaatanii jirtan. Amma biyya ambaa baatan kun wal ijaaruu jechuun barbaachisaadha. Namni yoo ijaarame kaayyoo isaa bakkaan gayaa. Mee atuu jettee jirta garuu gabaabatti irra deebi'uudhaaf cuunfatti kaayyoon isaa maali? Cuunfaadhatti kaayyoon keenya tokko miseensi keenya kanneen kaleessa woboodhatti hirmaatanii dirqama sabummaa sadarkaa garaagaraatti raawwataa turan bakka biyya alaa jiran kana hunda keessatti jechuudha addunyaa kanarraa walitti qabamnee gaaddisa tokko jalatti deebi'uudhaan qabsoo kaleessa sababa adda addaatiin woboodhaan gargar baanee gariin keenya dhaaballeedhaan namni cinaan gargar bahee haaluma adda addaatiin biyya mijoofne keessa kophaa ta'uudhaan bakka adda addaatti jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf har'ammoo teekinooloojiin kun tolee jira. Namni biyya fedhe jiraatus akka nama wal bira jirutti wal arkee waliin haasa'ee yaada isaa wal jijjiiratee waa waliin godhuu danda'a jechuudha. Carraa kanatti dhimma baanee miseensi waraana bilisummaa Oromoo akka hin hafne bakka jirutti wal gurmeessuu, wal quba qabaachuu kan lammaffaadhaa seenaa keenya kan kaleessa dalagaa turre sana osoo addaan hin cinne kaleessa dhaamsa jaallannu dhaammatanii jira. Jaallan nuti kufnee jirra nuti dabarree jirra jedhanii jaallan hiree awwaalaa dhabanii arrallee
holqa bofaa buutii keessatti killee yookaan koddaa mataa isaanii keessaa shimbirreen mataa bishaan dhugaa jirtuutu jira. Kan osoo hiree awwaallachuullee dadhabne. Jaallan sana yaadachaa qabsoo isaan irratti wareegaman sana dhaamsa isaan nutti dhaaman sana qabsoo nuti kaleessa ofii eegallee wareega lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne kana itti kenninee dalagaa ture sana osoo addaan hin cinne hanga bilisummaatti itti fufuu jaallan achi arra bosona keessa jiran sana biyya kana keessa jirra hireedha isaan wajjin hin jirru ammoo as jiraannee akkamitti waan woboon arra barbaachisu nurraa barbaachisu sigalee nuti arra at least jiruun keenyallee naga tokko jijjiiramee jira hirriba gaarii rafnaa jira siree gaarii irra jiraachaa jira dalagannee haa xiqqaatu haa guddattu galaa jira jechuudha jaallan arra hiree san hin qabne kan holqa bofaa kan gartee dhagaa fi mukarra rafaa jiru kan gartee fincaan isaa dhugaa jiru kan guyyatti hogguuta akka nyaataa jiru kan yeroo garii nyaata dhabee agabuu bulaa jiru kan qooqa bulaa jiru sana waan dandeenyuun dirqama dachaa fudhannee isaan sana gargaaru kan sadaffaadha hawaasa keenya kan biyya alaa jiran miseensota dhaabaa kan biyya alaa jiran qabsoon adda bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoodhaati miseensota jaarmaa biyya alaa kan yeroo dheeraadhaaf dhaaba kanaaf lafee duudaa ta'ee gargaaraa tureetu jira isaan kana wajjin walitti ida'amnee hojii jaarmaa irratti isaan kana gargaaru nutis muuxannoo bosona keessaa qabna muuxannoo qabnu kanallee isaanii wajjin wal jijjiirachuu kan isaan qabanillee wal jijjiirannee qabsoo keenya akka fuula duratti shaffisu akka fuula duratti tarkaanfatuu fi umrii gabroonfataa kanaa itti gabaabsuu dandeenyu irratti dalaguudha jechuudha. Dhumarratti ammoo akkasuma namoota miseensota dhaabaa kanneen dalansuu xixiqqaadhaan waan adda addaatiin qabsoo kanarralee bifa garaagaraatiin haalota yeroo daddabran keessatti bahaniitu jiran namni kun nama dhuunfaattis ta'uu danda'a akka waliigalaattis haala qabsoo kanatti dallansiin tokko tokko dhalachuu danda'a isaan kana hundaa'uu gartee yeroon arraa kun yeroo nuti dallannee yookaan muftii xixiqqaadhaan harka marannee teenyuu miti yeroo obsa namaaf hin kennine kanaaf waan xixiqqoo dhalate sana hundaa'uu dhiifamee namni kun gartee haalli jiruu kan nama teessisuu miti kanaaf akkuma gartee tamboon jette tamboon inni dhugaan ana tuutu innuu danda'an an dhiisu isa sobaan ana qaqqabu immoo anuu isan dhiisu jette jan tamboon kanaaf gartee inni dhugumaan qabsoo kana itti laalatee hadhaa itti dhandhamee taa'e sun ture sun innuu taa'uu hin danda'u kana hundaa'u walitti deebifnee araara buufnee qabsoo keenya gara fuula duraatti akka tarkaanfachiifnuuf walitti dhufnee ijaaramnee jechuudha gartee kaayoon keenyoon itti gabaabse kanuma. Bareeda keessattuu Billoo ammaan kana biyya keessatti haala deemaa jiru ni dhageenya garteetiin lammiiwwan Oromoodhaa barattoonnis uummannis irree cunqursaadhaatiin rasaasaan dhawamee du'aa jira. Haalli kun inumaayyuu kaayoo amma ittiin jalqabdan tan irratti hagam takka isin saffisiisuu danda'a. Maaliif haalli uumame kun ammaan tana garteetiin nama bilbilchaa jira uummanni Oromoodhaa miidhaa guddaa jira kanaafuu haalli amma uumame kun akka isin saffisaan gartee waan tokko gootan dhiibbaan isinirra godhu jira jettee yaadda? Haalli kun hedduu gaafii gaarii na gaafatte hedduu galatoomi. Haalli kun hedduu gara tokkoon haala hedduu nama gammachiisuu gara tokkoon haala hedduu nama gaddisiisuus nama onnachiisuus nama dhaadachiisuus gara tokkoon agartee Oromiyaa sana bilisoomsuudhaaf kaleessa namoota hangoodhaatu bosona Oromiyaadhaa keessaa Oromiyaan ni bilisoomti jechaa ture gaafii bilisummaa sanaaf mormachaa ture jechuudha. Arraan tan ammoo ilmaan Oromoodhaa bahaadhii kaabaa kibbatti xiqqaadhaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan osoo hin hafin ogeeyyota adda addaa hojjettoota mootummaa dabalatee roorroo mootummaan wayyaaneedhaa bara baraan irraan gahaa jiru dadhabatee hacuuccaa isaan yeroo garagaraatti irra geggeessan kana dadhabatee biyya isaa biyyee akaakayyuuf abaabilee irraa dhaale irratti dhalatee irraa dhaale irratti guddate kan ilmaan isaatti horsiisaa jiru kan irrallee taa'ee diina kana gabbaraa jiru gabbareen waan ati barbaadde sii kennee si jiraachisaa jiraadhu jee Oromoon akka shaamaadhaatti ofii bobahee Tigreedhaaf ibsaa jira jechuudha. Akkasumattuu jiraachuu dadhabee ati jiraachuun qabdu lafa kanarraa ka'i hadhattuu ta'e yookaan balbala kiyyoggaan galee seenu naa banii naa cufiidhaan diini lafarraa harcaasaa jira jechuudha.
kan dur diina lafarra ta'anii gabbaraa turan lafaa wajji faasii bitaa jechuudha. Kan ammaa kun ammoo dachii iyyuurraa si kaafateeti dachii bishaan qabdu dachii qonnaaf taatu dachii magaalaa dhiyaatu dachii biizinasaaf taatu biyyoota ambaatii fi hooggantoota Tigreedhaatii fi tujjaarota Tigreedhaatiif gurguraa jira jechuudha. Kanaaf gaa Oromoon ni dadhabate dheefni goda ga'e namaa afaan deebi'aa jiran jechuudha. Oromoon ilma jaalatu dhabee jira biyya isaa Oromoon biyyee lafa jaalata. Xaaliyaan gaafa biyya sana qabatu waan tokko dhaamee jiran waraana isaatiif. Oromoon dhalaadhaa fi biyya isaa biyya jaalata lafa jechuun lafa jaalataa waan kana duraan tuqinaa jee dhaamee ture jiran Xaaliyaan gaafa biyya san ture jechuudha. Kanaaf gartee dubbii lafaa lafee tajan sana Oromoo yeroo kana tuqu gartee egaa lafaa ka'e wanni isaa hin jirtu jechuudha. Biyya dhabee jira, qabeenya dhabee jira, miskiinee jira. Uummanni keenya jechuudha. Ilma jaalatu dhabee jira, intala jaalatu dhabee jira, abbaa jaalatu dhabee jira, obboleessa jaalatu dhabee jira, hiriyaa jaalatu dhabee jira jechuudha. Wanni takkittiin isaa hafe lubbuu takkittii deemuun tanaa jechuudha. Tanaan karaara dhaabbatee kadhataa jira jechuudha. Oromoon dur kan qabnellee ameessa geessee hidhaaf arrammoo kadhatu ta'e karaa rabbee karaa naman dabarsu jechuudha namni nama kadhatu. Akka warri biyya keessa jiran nuuf himanitti jechuudha. Kanaaf haala kanarraa kan ka'e rakkoon Oromoodhaa bifa hundaan waan fakkaatuuf Oromoon lafaa ka'ee mirga isaa gaafate jechuudha. Hoggaa gaafatu immoo guyyaa tokkotti waan dhugumaan nama gammachiisu waan kaleessa gartee namni hangoon dhiiroo bonni kun numa taatii je'ellee if gaafachaa ture. Sigalee dhiiroo waan kana numa agarraa je'ellee if gaafataa ture. Arra guyyaa tokkotti Oromoon lafaa ka'ee mirga isaa guyyaa adii karaa makiinaa irratti bahee balbala mootummaa gabroonfataa dura bahee narraa dhaabi ansin barbaadu biyya kiyyaan barbaada haqa kiyyaan barbaada qabeenya kiyyaan barbaada je'ee karaa nagaatiin gaafataa jira jechuudha. Mootummaan naasuu tokko malee kuni waan nama gammachiisu jechuudha. Hoggaa Oromoon lafaa ka'ee bahaaf dhiya kaabaaf kibbaa kanatti gaafatu. Kaleessa Oromoon bifa kanaan walitti dirmataan turre. Yoo yeruma gabaabaa keessa yaadan yeroo ammaa hiriira nagayaa watariif arbarakattee gujeedhatti namoonni kumaatamaan dhumaa turan sana kan carraan kanarra bal'aa ture Oromoon akkana wal dhagaan turre jechuudha. Arrammoo hacuuccaa lakka mootummaan gartee keessa gaddeemuun akka wannaatti nyaatee nama fixee guyyaa tokkotti lafaa dhoosee jira jechuudha. Kuni waan hedduu nama gammachiisuu fi umrii mootummaa kanaa itti gabaabsamu kan bilisummaa uummata Oromoo kan yeroo dheeraaf Oromoon wareega lubbuu qabeenya yaadaa fi waan adda addaa itti gumaachaa turte kana kan yeroo gabaabaa keessatti nu gonfachiisuu fi abdii guddaa namaa kennu jechuudha. Gara biraatiin ammoo ijoollee daa'imman gartee kanaan kaatee karaa nagaatiin qalamaaf daftara qabattee gaafattu humni faashistii wayyaaneedha. Waraana silaa boordaree eegu daangaarraa deebisee ilmaan kanatti fixaa jira. Kuni gar tokkoon waan nama gaddisiisu kaan ammoo jumlaadhaan mana hidhaatti guuraa jira jechuudha gartee. Kanaaf gar tokkoon nama gaddisiisa. Garuu Oromoon arra diinni fixaa jiru kun hegeree keenyaaf abdii warra biyya bulchan warra biyya sana jijjiiran ka addunyaallee jijjiiranitu kana keessatti dhabamaa jira. Qaroo namaa, hayyuu namaa, beekaa namaa jechuudha. Hedduu gar tokkoonis nu gaddisiisa. Akkasuma immoo gara tokkotti yoo laalle waan kana poozitiivillee yoo laalle hanga amma diinni fixaa jiru kana kaleessaas kana caalaa fixaa jira. Kan arra karaa irratti bahee mirga isaa gaafatee du'aa jira. Ka osoo hin gaafatin eenyutu ganda san keessaa qaroodhaa eenyu iskoola san keessaa qaroodhaan guyyaadhaan mana murtiitiin alatti wayyaaneen fuutee nama ukkaamsitee adamsaa jirti jechuudha. Inumaayyuu kan karaarra gabbahee guyyaa adii dhaabbatee diinaan dhaawamu kuni Oromoollee akka mirga isaa falmatu godha. Hiriyaa isaa maatii isaarraa dabalee diina mootummaa kanaa umrii kan walittiin araaramne. Oromoon duraanuu diinaa wajjin walitti araaran qabu dirqiidhaan bulaa jira. Daran akka Oromoon guyyaadhaan akka daawwitiitti gartee nama hiriyaa isaa kadhabe ilma jaalatu kadhabe obboleessaa fi obboleetti kan dhabe kana jaalate guyyaadhaan diina kanaaf gartee bilisummaa isaatiif yaadu naasuu ilmaan Oromoo akka waliif qabaatan godhaa jechuudha. Arra diina tokko ilma barataa tokko wayyaaneen ajjeesuun barataa akkasii kumni tokko dhalachuu danda'a jechuudha. Wanni akkaataan inni itti du'ee fi bifni itti du'ee daqiiqaa takka booda onlaayinii irra jira jechuudha. Oromoo meeqaatu san arkee kan gaddee onnatee geeraree haaloo sana baasuudhaaf arra gara qabsoo isaa daran itti cimaa jira jechuudha. Kanattaa diinaaf hojjetaa jiru kan mindaa diinaa nyaataa jirutu roorroo haadhaa fi abbootii isaanii irratti raawwataa jiran obboleessi isaanii irratti raawwatamaa jiru. Kanaaf har'aan sana ga'ee ka'ee gara mooraa ummata Oromoodhaatti deebi'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'ee diina dura dhaabbataa jira jechuudha. Kun gartee bifa waliigalaatiin waan nama gammachiisu haalli biyya keenya keessaa deemaa jiru kana
kanarra dhaabbannee gartee nuti walgahii hatattamallee godhannee irratti mari'achaa turre akkamitti waan dandeenyuun waan kanallee irratti waan godhallee qabnaa yoon amma kanallee jechuu baadde kanaaf gartee waraana keenya birallee dhaabbannee woboon irreesaa cimsatee daran kana caalaa ijoollee keenyallee akka protect godhuu danda'u fi akkasuma isaanillee haala silaa danda'ameen daran akka mirga isaanii falmata kun kaleessa waan waggaa dheeraadhaaf nama gabaabaadhaan godhamaa ture arrammoo guutuun Oromiyaadhaa belbeltee namni bilisummaa isaa gaafataa jira. Kuni gara kanaan hedduu ittis gammannaa kaa'imman keenya obboleeyyan daa'imman abdii baruu kan dhumaa jiruuf gar tokkoon nu gaddisiisaa jira ijoollee qalamaaf daftaraan dhumaa jirtu kanaaf haadholiin abbootiin obboleeyyan jabaannee garaa hidhannee awwaallannee teenyee taaziyaa teenyee gallee boohurra kaanee gumaa isaa baastee Oromoon bilisummaa isaatiif akka eegale kanatti osoo hin qabbaneessin osoo walirraa hin hafne akkuma amma ka'e kanatti kabajaa isaa gootummaa Oromoon dur leencaan dooniyaa uffatee leenca gorra'aa ture jechuudha. Dhalli amma jiru kun hedduun isaa onneen isaa agartee wanna ta'ee ture jechuudha. Har'a Oromoon gootummaa kabajaa sana riistoor godhee jira deebifatee jira jechuudha. Taankii fi xayyaara dura dhaabbatee jira jechuudha. Kabajaa kaleessa abbootii keenyaa kan itti eeboo fi wanteedhaan gaafa harma muraanolli fi calii calanqoo dhaabbatee mormaanii ture sana Oromoo waggaa 130 ol boodatti arra deebi'ee gonfatee jira jechuudha. Kanaaf kuni waan deebi'ee sharafamuu hin dandeenye mirga sochii hanga ammaa godheen Oromoon harkatee jechuudha. Biillo namoonni woboo keessa turtan waljaallan keessan sodirree qabatu kufanii jiranii akka hiree ta'ee kan lubbuun hafe kun warraan kana haala adda addaatiin biyya alaa bahee jira. Garuu wanni guddaan tokko isin mooxannoo bara dheeraa qabdanii hedduun keessan namoota umrii ijoollummaan qabsoo kana keessatti guddatanii arra biyya alaa jiran jiru. Akkuma beekamu qabsoon Oromoodhaa haala adda addaatiin akka bakka barbaachisan galii geenye kanaafuu ammaan tana isin karaa hooggana gorsuutiin qabsoo kanatti walii yaada kennuudhaatiin sodaa tokko malee wal sodaatuu malee Oromoon akka gaariitti akka qabsoon tun fuulduratti tarkaanfattu gochuudhaaf yaada walii kennuu irratti gartee akkanumatti zigaale yookaan ammoo garteetiin adaba tokkoon akka usaniitu wal bira moggaa deemu osoo hin ta'in haqa walii himanii akka qabsoon kun daddafteetiin gartee saffisuu dandeettu irratti yaada hiree gumaachuudhaa Woboon alatti ijaarame akkasii argata. Akka gaariitti qabna jechuudha. Kaleessumallee gartee miseensi sadarkaa gadii hoggana olaanuuf aadaa dhaaba kanaa keessatti yaada mirga miseensummaa kan heera adda bilisummaa Oromoo irra jiru jechuudha. Miseensi dhaabaa tokko yaada qabsoo kanaaf tolu kan qabsoo kana fuulduratti tarkaanfachiisu ol dhiyeeffata. Yoo qeeqa akka namaatti illee qabaate hoggana isaa ol jirullee qeeqee abalu wanni kun sirrii miti akkanaa miti jee akka gartee qophiin qeequufiif qeequudhaa kan ulee dirmambuu hin qabne namni wal taanu waan kanaaf lafa kaayame. Miseensi gadiitis hiree qabaate hoggana isarra jirullee yoo adabuu baate aboo akka agartee walitti dhufee namni wal qeeqaa jechuudha. Wanni akkanaa kun sirriidhaa miti sirraan tolu ati nama akkanaatiin waan kana dhiisii wal wannajaa jechuudha. Akkasuma immoo carraa banaa yaada ofii ibsachuu yaada kennachuudhaan qabsoon kun yoo bifa kanaan deeme akkana ta'e bareeda natti fakkaata warra gartee poolisii imaammata baasee waa godhuudhaaf yaanni galgalaa ganama kennamatuma ture duriis jechuudha. Amma immoo akka isin nagaafattanitti gartee akka hireetee namni kun biyya alaa kana keessaas dhufee jira. Gariin miseensota kanaa baratee illee ogummaa adda addaa ogummaa duraan duratti illee muuxannoo garaagaraa horatee jira. Akkasuma immoo aadaalee biyya alaa kana keessatti waan hedduu tokko kan baratamee jira jechuudha. Waan kana gartee kan seenaa qoratee seenaa bilisummaa biyyoota garaagaraa kan akka keenyatti gabroomanii bilisummaa harkataniitis kan keenyaa wajji walitti dhiyaatu hiikuudhaan keenyallee kanaa wajji wal fakkaata akkanatti maaliif hin deemne akkana maaliif hin taane jennee iggitii tokko malee jechuudha gartee yaada keenya yeroo yeroodhaan walitti dhufaa jirraa kanaaf ol dabarsinee akka qabsoo kanaaf tolutti jechuudha akka jaarmaya dhaaba kanaa kan biyya alaa kana keessatti ijaaramaa jirus ta'ee kan waliigalaas ta'ee kan waraana keenyaas ta'ee garuma hundarrattuu carraa bal'aa qabnaa jechuudha. Suduudaan hoggana dhaabaa olaanaa wajjinis hariiroo daarektiidha qabnaa suduudaanii. Kanaaf haala gaariidhaan carraa banaa qabnaa jechuudha waan qabsoo keenyaaf tolu irratti jechuudha gartee muuxannoo
duraan qabnu irratti illee harkannillee dabalannee jechuudha. Bareeda. Karaa kaaniin amma akka dhagayetti amajjii tokkotti akka walgahiin tokko jiru mala amajjiinis amma babe kun dhumee jira garuma torbaan tokkotti nu hafaa jira akka walgahii wayii qabdantu dhagayame mee kana maaltu jira booda irratti ergaa dabarsuun kan kennu oolu silaa jedhee abdadha. Maali walgahiin ammaa? Amajjiin guyyaa tokkoo kun guyyaa wooboodhaati. Guyyaa wooboodhaa kun bara dheeraa kabajamaa ture bara 1980 kan yaanni isaa lafa kaa'amee Jaalgadaa Gammadaatiin haala gartee wooboon bara 1978 yeroo duula mootummaan Sumaalee ol duulu mootummaan Dargii baasii immoo duula mixiidhaa jedhee gabbobbaasu humna keenya qaccee yeroo san dhalataa jiru irratti duula bal'aadhaatu godhamaa ture jechuudha. Akkasuma immoo keessa qabsoo keessatti illee wanti dhalatanii ture yeroo san keessatti jechuudha. Wooboon sadarkaa diinni duula jalaa fi gubbaadhaa akkasuma immoo kan keessa tureen sadarkaa dhaabamarra gahuurra ture jechuudha. Wooboon haala san keessatti diina isaatis bakka loluu barbaachisutti lolee bakka jalaa miliquu barbaaduttis jalaa miliqee haala ulfaataa keessa dabree bara 1980 gahee ture jechuudha. Yeroo kana keessatti injifannoolee woboon duula guddaa yeroo san keessatti woboo dhalachaa jiru kichuu irratti gahee kanarraa hafee jiraachuu isaatiif maaliif guyyaa tokko gartee kan waraana bilisummaa Oromootiin yaamamu maaliif hin qabaanne kan jiruun jaallee hara lubbuun hin jirre Jaalgadaa Gammadaa dhiyeessanii turanii wanni kun hoggana yeroo san turaniin raggaasifamee amajjiin guyyaa tokko ayyaana bara haarayaatii fi akkasuma ayyaana bara haarayaa irratti dabalatamee guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo duula guddaa kanarraa hafee jiraatee if ojaaree deebi'ee diina isaa kun rukutaa jiru kana maaliif hin godhanne kan jiruun guyyaan kun gaafa sirraa ka'ee murtaa'ee ture jechuudha. Haala sanarraa kan ka'e bosona Oromiyaa keessatti yeroo adda addaatti kabajaa ture waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kana walitti dhufaa bara haaraya kanarratti jechuudha. Haa xiqqaattu haa guddattu haalli diinaa fedhe jiraatullee walitti dhufee guyyaa kana yaadannaa jechuudha. Yeroo walitti dhufuu sadarkaa garaagaraa dorgommii namoota diree lolaa irratti waan garaagaraa injifannoolee garaagaraa gootummaadhaan waan garaagaraatiin argamsiisaniif badhaasaatu kennamaa. Qophiilee taphaatu jira kan akka sirba aadaa taphachuu, kan akka utaalloodhaa, kan akka bishaan daakuudhaa. Kanneen garaagaraatu jira jechuudha kan waliin taphachuudhaa. Kana hundaa'uu gaggeeffatee muuxannoolee fuula bobbaa garaagaraatiin dhufellee wal jijjiiratee hoggana jiru wajjinis wal arkee of haaromsee odeessa waliigalaa fudhatee bobbaan isaalleen ramaddiin haarayni fuula wal keessa jijjiiruudha jechuudha. Wal keessa jiru hagamana bobbaa ture garasi jijjiiruudhaan wanni adda addaa itti godhamee woboon bifa haarayaan guyyaa isaa kana yaadatee irbuusaa haaromsee jaallan biraa kufaniis ka'arra bara dheengaddaa wajjin kabajame ka'arra biran jirallee yaadatee irbuusaa haaromsee fuula bobbaa isaa haaraya sammuu haarayaan itti deebi'u ture jechuudha guyyaan kun. Har'a ammoo bakka san keessa hin jirru nuti kun biyya alaa jirra. Biyya alaa kana keessatti har'a ayyaanni kun ayyaana waraana bilisummaa Oromoo bira kutee ayyaana hawaasa Oromoolee ta'aa jira. Hawaasni Oromoodhaa jaaramanii dhaaba kanaa biyya alaa jiran hedduun isaanii ayyaana kana kabajaa jiran jechuudha. Ayyaana Oromoo ta'ee jira jechuudha. Kanaaf nutis ayyaana kaleessa akkasitti gartee shuumoo nyaannee yookaan ammoo akkasumattuu walitti dhufnee agabuullee teenyee wajji guyyaa kana yaadachaa turre biyya alaa kana keessa jirra. Yoo qaamaanis bakka bosona san keessa jiraachuu baanne biyya alaa kanarraa teknoolojii tole kanaan bakka tokkotti walitti dhufnee guyyaa kana yaadannee haala jiru haala garaagaraatiin jiru haala seenaa qabsoo kan durii haala amma jiru kan fuula duraa irratti illee mari'annee irbuu keenya haaromsinee gargaarsa silaa woboodhaaf godhamuu qabu illee buufnee akkasuma immoo hawaasallee hirmaachifnee waan silaa barbaachisuun haala amma hatattama biyya keenya keessaa deemaa jiru ergaa waraanni keenya yeroo garaagaraatti nu dhaammatus jira kana hunda waliin deebisaa yeroo itti kenninuu fi guyyaa kana bakka jirutti yaadannee akka oolluuf carraa arkanne kanatti fayyadamnee humna keenya tinnisuudhaa fi ayyaana guyyaa woboo amajjii tokko kana mana paaltook wirtuu gadaa irratti kabajuudhaaf deemnaa jechuudha. Meera deetu. Oromiyaa wirtuu gadaa
mana paaltookii jechuudha. Mana paaltookii sarara paaltookiidhaatiin Oromiyaa wirtuu gadaa irratti kabajuudhaaf deemnaa jechuudha guyyaa amajjii takka. Amajjii sa'a meeqarraa akka sa'aan gaa wal dabartii biyya irraa gartee addunyaa wal dabartii garuu amma bakka jirtu irraa fi fakkeenyaaf nama Minisootaa jira. Fakkeen sa'a meeqarraa. Sa'aan kun akka lakki ganamaa miti guyyaa guutuu qabna. Sa'a kana guyyaan guutuun itti fufa. Maaliif miti guyyaa kana qophii bal'aa qabna. Akkumaan isiniin jee guyyaan sun akka Washington DC'dhaatti sa'aatii 12 ka'a jechuudha. 12 yookaan isin biraa gara za'a takkaan nu biraa za'a 2 ta'a jechuudha. Washington DC 12 ka'ee qophii garaagaraa qabna achirratti jechuudha. Qophii hawwaboodhaatu jira. Hawwaboo jechuun hawwisoo woboodhaa kanneen gaara keessatti waraana keenya bu'aarsaa turanii jira. Qophii manguddootaatu jira. Qophii dubartootaas achirratti qabna. Akkasuma immoo jaallan hambaa qabsoo kanaa ta'anii turan warreen qabsoo kana bu'uursanillee nu keessa jira. Warra gartee ganama ilmoo jiqawwee jaalala mobilitooti wajji qawwee dhuhaasanillee jira. Isaan kun hundatu jira. Akkasuma immoo hoggana dhaabaa olaanaa haala yeroo irratti isin afeerraa. Kanaaf kana hundaatu jira. Agartee sagantaan sun gartee guyyaan suni guyyuma keenya akkasuma immoo keenya qofa hoggaanju kan hawaasa Oromoo kanneen biyya alaa jiran kanneen naasuu qabsoo kanaa qabanii fi haala adda addaatti qabsoo kana bira dhaabbataa turan hundinuu guyyaa kana dhufanii irratti hirmaatanii. Kanaaf akkasitti sagantaa bal'aa qabnaa jechuudha guyyaa sanachitti. Gaarii asirratti wanni tokko ka beekamuu qabu akkuma bara baraan ka baratamee ayyaanni waboo kun biyya adda addaa keessatti kabajamaa namni qaamaa walitti dhufee kabaju jira. Isin ammoo amma gartee kana himaa jirtu walgahiin guddaan amma sadarkaa addunyaatti sararaa paaltook irra jiraa jechuudha. Akkami ka biyyatti qopheeffamu wajjin akka sa'a walitti dhoo'ine wanni itti yaadame jiramoo akkam? Ni jira yaa dhugaa keessan yaa guyyaan kun akkuma isin jettanii addunyaa hundarratti kabajamaa hawaasni Oromoodha. Guyyaan kun guyyaa qabsoo isaatti tinnisu wobootti yaadatu. Kanaaf guyyaa 365 keessaa guyyaa kana guyyaa waraana bilisummaa Oromootiif godhamu gariin isaa kanneen waan dalagan guyyaa tokko woboof ooluu kabajanii murteeffatanii guyyaa kana fidanii waa godhanillee ni jira. Kanaaf nuti guyyaa kana qophiin bakka garagaraatti ni jira. Qophii bakka garagaraa jiru kanaa wajjin wal quba qabna. Sagantaa isaanii akka dabarsuu barbaadan illee yoo achi keessa galchuu barbaadan fuunee achi keessa galchina. Keenya kana jidduudhaan naynee akka waliin faalleessinetti itti fufnaa jechuudha gartee kanaaf wal quba qabnaa jechuudha. Globaalii kan naannoo yookaan isteeta yookaan biyyatti godhamu hundaafuu carraa bal'aa qabnaa jechuudha gartee maaliif wanni nu dalagaa jirru waan tokko waan ta'eef jecha kanaaf isaaniifis bakka qabnaa ofiifis bakka qabnaa akkasitti wanni kun itti fufaa jechuudha. Dhugumatti obbo kiyya waan jabaan tokko maal si fakkaatee lubbuun jiraatanii akka hiree ta'ee biyya ambaa kanas bayanii jaallan nama biraa kufan san yaadachuun ka gaara kee bosona keessatti hafanillee garteetiin waan qabaniin bira dhaabbachuudhaaf waadaa seenuun waan jabaadha. Maalii fi jireenyi ilma namaa akka turu bilisummaan tun ammoo dhuftu wareegama kana baasuun waan guddaadha. Namni isin caalaa beekuun jiru warri woboo keessa turan warri qabsoo keessa qabsoo adda addaa jaarmoota adda addaa keessa illee turan kanaa qabsootiin dirree turuun waan cimaadha. Jaallan dabran san yaadachaa qaarra qabsoo keessa jiranillee gaarsaaf kaayyoo lafa kaayachaa walitti deeman kana keessatti nama uummata Oromoo kana dhaga'u kanaaf qabsoo kanaaf gartee quuqamuuf ergaan ati dabarsitu kadhumaa maali? Ergaan ani dabarsu tokko jaallan miseensota woboo gurmuu biyya ambaa keessa jirtan kanneen addunyaa kana hunda keessa jirtan bakka jirtanii guyyaa kana akka irratti hirmaattaniin je'ee yaamicha dabarsaa jechuudha. Kan lammaffaadhaa bifa waliigalaatiin kanneen miidiyaa asirratti nu caqasaa jirtan hawaasa Oromoo hundaaf wanni nan dhaamu har'a haalli biyya teenya keessa jiru akkuma hundi keenyaa arkaa jirrutti wayyaaneen duula duguuggaa shanyiidhaa uummata Oromoo irratti labsee jira. Kanaaf gartee waan kana kan ofirraa kaasuu qabu uummata Oromooti. Qabsoon Oromoodhaa nu malee abbaa hin qabdu. Oromiyaan dhiiga abbaan beeyniin hin bilisoomtu. Har'a haati dhalte ilmoo gabbaatee fadhala nyaachiftee biraa deeme mucaan laaqanaaf itti ol deebi'aan jiru alatti du'aa jira. Yoo haati dukkaana dhaqii deem baala shaayii naa biteetteen har'a daa'ima karaarra deemu dukkaana dhaqee ol hin deebi'u. Mootummaa wayyaanee turataa isaan guuraa jira jechuudha. Ilmaan daa'ima kanaa jechuudha. Kanan hundinuu ijaan argaa jirra. Oromoon
mirga arra arkate kana wareega ofiisaatii kafaleen bakka arra jiru kaleessa dukkana san keessaa baanee arra yoo bilisummaallee gonfachuu baannee liblipii arra jiru kanaa fi Oromoon lafaa kaatee guyyaa tokkotti bilisummaa gaafachuu kan ga'e tattaaffii ilmaan Oromoo goliilee Oromiyaa hunda keessatti godhaa turan karaa yaadaan, karaa qabeenyaan, karaa lubbuudhaatiin godhaa turaniitu asiin nu ga'e jechuudha. Arra Oromoon mirga hanga arkate kana dhabee jiraachuu hin danda'u. Kanaa ol barbaada bilisummaaf lolaa jirra jechuudha. Wanni arra asiin geenye tunis kan tolatti dhufee miti. Tattaaffii keenya, irree keenya, gootummaa keenya, qabeenya keenyaan dhufe jechuudha. Bakka kanarraa kaanee bilisummaa barbaannu xumuratti goonee gonfachuudhaaf ammallee qabsoon nu barbaaddi. Hayyuu Oromoo barbaaddi. Hayyittii Oromoo barbaaddi. Beekaa, wallaalaa, xiqqaa fi guddaa qabeenya keenya, yaada keenya, lubbuu keenya gaafatte jechuudha. Kanaan malee hin dhuftu. Oromoon kunoo arra walitti dirmataa jira. Nuti tokko kan diinni waggaa 100 adda cabsee maqaa garaagaraatiin kutaan adda qoodee jiraataa jiru arra walitti dhangala'ee Oromoo waliin goliilee Oromiyaa magaalaa fi baadiyyaa keessatti waliin dhumaa jira jechuudha. Kanaaf nuti akka Oromootti gaafatama seenaas qabna, gaafatama dhalootaatis qabna, dhaamsa jaallan, hiriyaan jaallannu, obboleeyyan jaallannu, nu biraa dhumanillee kan ijaan arkaa jirru kana gaafatama isaanii qabna. Jaalli du'u kun kaarra wareegamaa jiru kun karaarratti wareegamaa jiru kun andu'ee jira. Waanin andu'e kana bakkaan naagaa jaa shahaadaan isaa dhaamsii ni dhuma dhaammatu kana jechuudha. Dhalli na booda akkanatti duune dhumatti godhaadhaa jedha. Akkuma gartee yoo dandeenye isiif baafnaa yoo dadhabne ilmatti guddifnaa jeneraal Waaqoo Guutufaan jedhan sanitti jechuudha. Kanaaf Oromoo guyyaan har'aa kun guyyaa Oromoon teessee raftee bulluu miti. Guyyaa waan dandeenyuun ammaaliin godhu jira, maaliin godhaa ture, maaliin godhuu deema jennee of gaafachuu qabnu jechuudha. Kanaaf bakka jirru yoo xiqqaate waa godhu qabna. Oromoon har'a kee lallabataa jira. Yoo xiqqaate namni biyya alaa jiru kuni yoo waan biraa dadhabne shiftaa gandi Oromoon dur shiftaadhaan ganda kabajaatti godha. Shiftaa 2-3 naannoo jiru keessatti Oromoo shiftaa ganda eegu godhuu dandeenya jechuudha. Shiftaa goobanoota, shiftaa basaasota diinaa kan halkan hayyuu fi qaroo fi dubartii fi dubra keenya gudeedaa bulu, halkan guuree akka bineensaatti ajjeesaa bulu. Kana shiftaa gandarraa dhorku nama tokko nama 2-3 ganda Oromoo keessatti jaaruu dandeenya jechuudha. Shiftaa gaaratti qallabamu, kan gandinimne, kan nama waa himu, kan deemee daa'ima ganda keessaa guuraa jiru, kan hayyuu ganda keessaa guuraa jiru kana adabuu dandeenya. Yoo xiqqaate waan biraa yoo dadhabame jechuudha. Ganduma keessa dhalate protect godhuu danda'a namni as jiru kun. Qawwee 2 bitee nama tokko guyyaa dalagataa oolee galgala waa balleessu nama rakkate gandarraa dhorku. Kanaaf Oromoon mirga amma arkate kana daran itti fufee bilisummaadhaan gahuudhaaf bilisummaan akkuma duratti jee dhiiga abbaan beeynen hin dhuftu wareega keenyaan as geessee ammallee wareega keenyaan bilisummaa dhufti. Kanaaf yaa Oromoo waliif haa dhiinnu, waliif haa kaanu, qabsoo bilisummaa Oromoo bira kaanee haa dhaabbannu. Waan kana hunda milkeessuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti arra osoo kaleessa gartee Oromoon kanaa dhufaa beekee bakka jirru harka marannee taa'uu baannee waraana keenya hidhachiifnee rasaasatti binnee waan silaa barbaannu goone tarii arra woboon injifannoon fudhatu kanaa ol ture. Kanaaf hanqina amma idduudhaan dhalataa jiru kana argaa jirra. Kana hunda cufuudhaaf ilmi Oromoodhaaf gartan wayyaaniin agaaziin uummata fitaa jirti jechuudha. Deebisaa kanaaf nutis rasaasa bituu, qawwee bituu, waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuudhaan akka ijoollee daa'ima karaarra bahee mirga isaa gaafatu kana diinarraa faccisuu danda'u godhuun gaafatama tokkoon ilmaan Oromoodhaati. Kanaaf waan kanarratti ol kaanee harka wal qabannee haa dhaabbannu. Jireenya keenya ka jiraataa jirru hunda keessatti dalaynus, yeroo nyaannus, yeroo kaan yeroo deemnu hundaa'u daa'imman dhumaa jiru kana yaadannee ofii kiyyaa maaliin godhaaf gaafatu qabna. Seenaalleen boru nu gaafata, rabbilleen nu gaafata. Ilmaan akkana dhumaa jiru kana yoo laalle qabeenya isaarratti, biyya isaarratti yakka tokkoon malee dhumaa jira. Dhumaa ijoollee tanaa nuutu baasuu qaba. Haqa keenya kadhamne kan diinni nurraa fudhatee irra nu fixaa jiru kana nuu deeffachuu qaba. Namni dhufee nuu lolu hindiin achi dhuftee nuu loltu hin jirtu. Humni addunyaa kanaa rakishnichiittiin biyya hindii jira jechuudha. Hindiin sunuu dhuftee biyya keenya bitattee godhataa jirti. Biyya keenya bitattee qotaa jirti jechuudha akka barbaadetti. Gammoojjii keessa geessanii lilii dhaabaa jiranii jechuudha. Kanaaf Oromoon duuti kun itti fufaa jechuudha gartee dhaabbachuuf hin deemu. Hanga diinni biyya teenyarraa ka'utti kana xumuratti godhu dirqama sabummaa kan tokkoon Oromoon keessaa fi ala jirru harka wal qabannee
wal quba qabaannee wal hordofnee qabsoo keenya biratti dhaabbannu. Kanaaf lafaa kaanee alaan ala gungummii tanaatu hanqate tanaatu hafe yeroon jennu yeroon itti wal gaafannu hidhufaa jechuudha. Kanaaf yeroon ammaa yeroo harka marannee wallaallu miti. Yeroo gartee yookaan mormiidhaan yookaan anaatu akkasii yookaan kun maal akka hin taane jennu miti. Haala muddamsiisaa kana keessatti Oromoon lafaa kaanee qabsoo keenya bira haa dhaabbannu. Waan dandeenyuun daa'imman biyya biraa jiru biyyatti dhumaa jiru kanaaf sagalee isaanii taanee haa iyyinu. Yoo xiqqaate Oromoon biyya alaa jiru kun an dhaamsi kiyya ka xumuraa kan jechaa dur ganda kan kabachiisu shiftaa tokkicha gaara jirutu uummata kabajaatti godhaa jiru. Yoo xiqqaate shiftaa tokko gaara keessatti Oromoon qawwee binnee ganda keessaa dhufne keessaa yoo chitti shiftaa tokko jaarree at least namni sun seef ta'uu danda'a jechuudha gartee. Diinaa miti kan fixaa jiru diinni ganda keenya hin beeku namachi waliin dhalatee wal fixaa jiraa jiru. Nama kana karaa adda addaatiin karaa gorsaatiin ofirraa dhaabuu yoo dide immoo karaa silaa inni itti dhaabbachuu danda'u tokkotti Oromoon tarkaanfii fudhatu qabdi jechuudha. Arraan tana mana hidhaa bakka itti nama heetu dhabdee wayyaaneen ijoollee daa'ima mooraa itti ijaartee dallaa keessatti eegaa jirti jechuudha akka looniitti. Kanaaf kanaan ja'a warreen ammoo diinaa wajjin hojjetaa jirtan kaleessa warra diinaa wajjin hojjetee Oromoo fixaa ture Oromoo hiisisaa ture hiree isaanii hundi keenyaa ni agarra. Booddeen isaanii biyyaa baqachuu hidhamuu ajjeefamuu jechuudha. Warreen jalqaba diina kanaa wajji eegale tokkollee narra hin jiran. Garuu Tigreen hanga ammaa oluma deemaa jirti. Keenya ka isaaniif dalagee isaan gammachiisuudhaaf lammii isaa ficciisisaa ture arra hedduun isaanii lubbuun hin jiran. Kun biyyaa baqatanii, kun hidhamanii, kun haala biraa keessa jiran jechuudha. Isaan sanarraa fakkii fudhatu qabna. Dhiiga walii gurgurannee nyaachuurraa foffoluu qabna. Yoo arra nyaannillee borutti nu gaafata. Seenaallee nu gaafata. Rabbillee nu gaafata jechuudha. Kanaaf Oromoon yeroo wal gurgurannu miti. Yeroo diinaaf ifaa taanee dura deemnu miti. Kaanee daa'ima kana bira dhaabbannee protect yookaan wal ittifnee wal baasuu dandeenyutti akka fuula gamana deeffatanii gaafadhaa. Qawwee Oromoon ajjeesaa jiran kara diinaa akkachi deebisan. Umriin diinaa kanaa diinni gartee leenca mootummaan yeroo maal jee Mao Zedongiin namtichi Chaayinaa ka qabsoo riphee lolaa eegale. Mootummaan yeroo olii gad fiigee holqa bofaa bukii seenee takkaa riphee lolaa takkaa uummata san baareessee olii gad deemu mootummaa kana jabinaa miti jedha gartee shakarmooyitii yookaan lubbuudhaatu akkasitti isa shakarsiisaa jedha gartee. Kanaaf mootummaa shakaraa jiru kadhabamuu deemu kana warreen ittiftanii tursiisuu barbaadan waan kanarraa dhaabbattanii gara mooraa qabsoo Oromoo deebitanii qawwee keessan kara diinaa akkachi garagalchitan yoo xiqqaate walimuu dhiiftanii lubbuu wal baasuudhaaf Oromoon arra hojjechuu qabaa jechuudha. Yeroo wal dura dhaabbannu miti yeroo waliin dhaabbannee diina keenya cabsinu kanaaf kanarratti hadaraa wal quba qabaannu hin jaa jechuudha. Oromoon hundinuu kanarra bobba'uu qabdi hin jira. Miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo ka durii Biilloo Garbii galatoomii ergaa keetii fi kaayoo jalqabdanillee akka fiixa isin taatu isin hawwina sagalee Oromiyaatirraa Anseed Muhammad Aliiti galatoomi. Obbo Said isinilleen oduun isin dabarsaa jirtanii fi rakkina uummata Oromoo kan yeroodhaan deemaa jiru hordoftanii uummata Oromoo gurraan gahaa jirtanii kunis waan guddaa arra odeessi gartee hidda dhiigaatii addunyaan kun informeeshinaan bulaa jirti waan kana goliilee Oromiyaa hunda keessaa waan tahaa jiru hayyoota garaagaraa hunda walitti qabdanii Oromoo barsiisaa jirtanii akkasuma immoo rakkina Oromootis addunyatti himaa jirtanii walis dhagee Oromoonis akka dhageessu godhaa jirtanii qoonni isin gumaachaa jirtan qooda xiqqaadhaa miti fayyaa ta'an isin injaa kanaafis itti dabalee immoo maqaa miseensota WBO gurmuu biyya ambaatiin hiree kana naaf kennitanii gaafiif deebii gabaabaa kan naa wajji godhuu keessaniif fayyaa ta'aa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jaa fayyaa ta'e galatoo.
Africa